Tole maal haajamtee gara biiroo keenyaatti dhufte? Jireenya kanaan jibbeen as dhufe inspektar. Tole mee nuu himi maaltu jireenya si jibbisiise? Akka ati jireenya jibbituuf maaltu sababa ta'e? Nuu himi mee gabaabsi. Inspektar hojjettoota mana baankii duraayin bakkaan dhaqu dhabe. Yoo mana barumsaa dhaqees na jala dhaqanii akkaawuntii bahinaan jaan. Yoo bakka bunaa kan hin boren dhune taa'es akkaawuntii bahinaan jaan. Gadumaa otaa'u na kutan if na jibbisiisan isan duraayin akkaan hidhamee as taa'uuf dhufe akkam jettan. Bakka ati deemtu hundaa'u si jala deeman jechuudha. Inspektar bakkuma takkattuu na jalaan hafanii bara. Mana barumsaatis dhufanii akkaawuntii bani jaan. Mee yeroo sana yoon akkaawuntii bane qabxii mana barumsaatiin irra gurradhamu akkaawuntii sana irratti maal abbaa kiyyaatti irra kaadha. Anaa barataa yoon kan hin bunaan dhuyne bakka qalbii jiitana bohaarsuudhaaf kan waan bunaa qabne bakka bunaa taa'ee xiqqisha namaa jaasee kokkoblee gizaa warri bunaa ta'us na laale miskool firaatti ergaa taa'ees dhufanii akkaawuntii bane naan jiran. Karuma tokko telluun laafuu jitan gadumaa utaa'u noqotan magaalaa gizaan bee numaan deema akkanuma gadin taa'u yoon gataa akkaawuntii banumaan dhufaniitu mana inni duuba dhaabbatanii akkaawuntii bane naan jiran. Akkaawuntii banuumi kana deeme maaliin irra kaayameen? Kanaafuu maaltu furmaata duuba? Akkaan isaan hin garrettiin manedhaa keessatti hidhamee taa'uu barbaada inspektar. Saniifuu naaf ayyamaa torbaan tokkoofillee taatu kanneen isaan hin garre manedhaa keessa turuudhaan barbaade. Asiis hidhamtee teessus hin hafan guyyaa lamaan dhufanii hidhamtootaan akkaawuntii baafadhaa jechuun isaanii hin oolu. Ni dhufan ni beeka hayyama nu gaafatanii jiran. Guyyaa lamaan akka dhufanii akkaawuntii baafadhu jiran. Biiroo xiyyeetanaa utaraa meeqa dhufanii akkaawuntii banadhu jiran. Akka nama haajaa biraatti dhufettiin isaan keessummeessuuf gizaan qophaa'es akkaawuntii bantee anumaan jiran. Kanaafuu isaan asitti isin hafanii asis ni dhufan. As dhufnaaf faadaranii akkaawuntii bane irra deddeebianis jaani. Kanaafuu akkaawuntii goggoddullee taatu waan irra keessullee dubbanteetuma lafa kaa'uudha mindaa isaaniitiif gaariidha. Miskiin daakun durgoodha dabalaaf mindaa isaanii dabalachuuf jecha duuba nuti maaliif dachii nutti dhiphisan? Firraa haa nuudhisan kaa. Kanaafuu inspektar akka nuudhisan ittiimi gizaa guyyaa lamaan dhufuuf as bira dhufan. Mindaa keessan guddifachuuf jettanii jireenya nutti bisheessinaa nuti biyya baankiin hin jirre galle yookaan isin irraa yaanneeti.